Gareen kilabii atileetiksii Afran Qalloo bara 2011 magaalaa Dirree Dhawaa irratti kan hundeeffame. Erga sanii kunoo waggaa afuraffaa lakkoofsisee jira. Sagantaa qophii ispoortii dawaa biyyaa teenya irraatiin sagantaa yaadannoo hundeeffama waggaa afuraffaa garee atileetiksii Afran Qalloo faana waan walitti qopheeffannee qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Nu waliin turaan abeerraa keenya. Sagantaan yaadannoo hundeeffama isaa waggaa afuraffaa kan kabajate magaalaa Dirree Dhawaa ganda Lagaarreetti. Sagantaan yaadannoo gaggeeffame kunis kan akka hojiilee sochii qaamaa taasisuu fi fiigicha kiiloomeetira 5 kan koorniyaa lamaanii kan hirmaachisee ture. Sagantaan shaakallii sochii qaamaa kan bifa kanaan godhame yommuu ta'u, sagantaan kanaan booda sagantaan yeroo fiigichaa gayuun fiigichi dubartootaa kan kiiloomeetira 5 dursee jalqabe. Fiigichi dubartootaa jalqabee garaagarummaa yeroo daqiiqaa 5 booda kan warra dhiiraatis kan eegalee ture. Iddoon ka'umsa fiigichaa daandii Tsaay Hotel irraa ganda Gabaree ga'anii ifirra deebi'uudhaan daandii mana barnootaa Lagaarreetiin kan gammaqan ture. Gadis maquudhaan qabrii kiristaanaatii oliin hashawwaan naanna'uun kan kooneeliin ba'uun Lagaarreetti deebi'uudhaan fiigicha isaanii xumuranii. Inshallah ta'ala inni fuuwwan jaamaa. Beekatu baate arra saddeettaffaa. Akkami jimaa qamaa turte gara. Jimaa qamaa sigaaraa duwwaa tanaaf booda naafise malee sila tokkoffaa dhibba. Akkami gara fuulduraa jimaa kanarraa fagaachuu. Inshallah ni fagaadha jimaaf sigaaraa ni fagaadha. Inni fuuwwan jaamaa. Jimaaf sigaaraan booda si hambisan. Akkuma booda naafisa kanatti. Duraan dursee maqaan kiyya Hanaan Abduu Jabbaariin jedhama. Qophiin har'aa bareedaadha. Haala kanaan yoo itti fufne bakka guddaa ni geenya jeetii yaada. An tureetiin jiraati. Waggaa 2-3. Dura istaadiyeema fi Koongoo meedaa bakka hedduutti deemnee shaakalaa turre. San booda akkasitti bakka guddaa kana. Iccitiin kun bareedaadha. Har'a kanaan fidee boru kanaa oliitiin fidaa jeetii yaada. Sadarkaa Finfinnee fi jara Arsii Hagarbuu nyaatu sanfaa jira. Akkami hanaan dhiiroo gara fuulduraatti. San hunda darbeetiin bakka guddaa gaajeetii yaada akka kiyyatti. Xarraatu waa'ee keessa hundee jechuudha. Kanaafuu akkami namni fiigee ispoortiidhaan waa hundaanuu akkuma Afran Qalloo shaggooyyeedhaan sadarkaa biyyaa beekamtetti atis fiigisaan beekamuudhaan maal waa darbalta? Ani moo wallaahi dhaloota dhufuufis barumsa ta'uufi fayyaa qaama kiyyaatiifis waa hundaafuu ati bakka guddaan hin gahaa jeetii yaada akka kiyyatti. Akkamiin arrasa eessarraa kaatanii eessa fageessan beeku? Asii deemneetti Hotel irraa jechuudha. Karaa ganda Gabaree 08 achi firra achiin zoorree asiin Sheekha wantaan Sheekha Biibiin achiin hashawwaan Lustaraan asiin dhufnee jechuu karaa Hotel. Lustaraan achiin hashawwaa kooneeliin akkasitti karaa Hotel. Magaalaa tana wantoota tokko fiidin jechuudha. Kiiloomeetira 5 jechuudha. Kiiloomeetira 5. Ni ulfaata. Itti ulfaata.
akkasii bareedaadha akka fayyatti bareedaadha jeetii yaada. Amma gara gara fuulduraatti maaraatoonii fa'aa fiiguudhaaf meetira 1000 fiiguudhaaf wanni qopheessanii jira. Ati jabaadhee dalagee sanillee akkuma irraa kanatti takka faaniin baha jeetii yaada. Carraas waliin haa ta'u. Siyaa milkeessee. Yaatis galatoo. Maqaan kee eenyu yoo laabarannu waa? Maqaan kiyyaa Liinaa Suleeman. Liinaan akkamiin mee? Bareedaadha bara. Ati hoo yoom gara kilabii kana dhufte? Wajjima seennee xiqqoo ishii na dura seene maqaanis jabaadhee akkana isii jala deemu wantaan godhaa jechuudha. Har'a meeqa fa baate mee? Sadaffaa. Baay'ee gaariidha qaa'ee. አንደኛ ሃናን አብዱ ጀባር ነሐስ እነዚህ የአፍረንቀሎ የአትሌቲክስ ክለብ ተወዳዳሪዎች ናቸው። ተጠውዘው ሁለተኛ ብር አጨብጭቡላችሁ እስቲ ባካችሁ። የአትሌቲክስ ነች፣ መስማት የተሳናት ነች። ሁለተኛ የወጣችው አትሌት በጣም አጨብጭቡላት። አንደኛ የዚህ ውድድር አሸናፊ ሃናን አብዱ ጀባር ሻምፒዮና። የፎቶ ማንሳት ስነ ስርዓት እጃችሁን ብድግ አድርጉ ወደ ላይ። እናመሰግናችኋለን አትሌቶቻችን። ከዚህ በመቀጠል የወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር ብር ሜዳሊያዎችን እሺ፣ ሽልማቱን ይሰጥልናል። ለአዛውንቱ ሂድ እዛው መሐመድ አህመድ አጨብጭቡላችሁ ባካችሁ። በአዋቂዎቹ ውድድር ላይ አሸናፊ በመሆን ነው። ጥበብ ሰለሞን ከአካል ጉዳተኛ አጨብጭቡለት፣ እስቲ ለሱ አጨብጭቡለት። ሞቅ ሚሊያ ዳብዲ ከወጣቶች እጅ ለእጅ ተያዙ። ወደ ላይ እጃችሁን ያዙ። አዎ ወደ ላይ ብድግ። አዎ አጨብጭቡላቸው። ይህ መታሰቢያ ውድድር በቀጣይም እንግዲህ በዚህ ውድድር ተሳተፉ። እናመሰግናችኋለን ወጣቶቻችን። አንደኛ ኢብራሂም መሐመድ፣ እሺ። አንደኛ ሙሉጌታ ፈለቀ ነሐስ። ክቡር ከንቲባችን የነሐስ የወርቅ የብር ሜዳሊያዎችን ይሰጡልናል ከገንዘብ ሽልማቱ ጋር። እባካችሁ አጨብጭቡላቸው ለእነዚህ ወጣቶች። የአፍረንቀሎ የአትሌቲክስ ቡድን ናቸው። የአፍረንቀሎ የአትሌቲክስ ቡድን ብር ጥሩ ወርቅ ተዘጋጀ። የመታሰቢያ እጃችሁን ላይ እነዚህ ሶስቱም ተወዳዳሪዎች የአፍረንቀሎ የአትሌቲክስ ቡድን ናቸው። አጨብጭቡላቸው ባካችሁ። እንዲያደግ kabajamoon kantiibaa bulchiisa Dirree Dhawaa gara waltajjiitti achi bahuudhaan kan haasawa taasisan. Keessaafuu dorgommiin waggaa afuraffaa yaadannoo Afranqallootii wajji wal qabatee akkasumatti misrataa isaatii wajji wal qabatee dorgommii laga harreetti gaggeessuu isaaniitiif maqaa bulchiinsaatii fi maqaa kiyyaaniin baay'ee galatoomfachuu barbaada. Kuni jechuun araddaan duwwaa 8 keessaafuu hawaasni nageenya isaa eeguudhaan dorgommiin jalqabbiirraa hanga xumuraatti obsa godhuudhaan nagayaan dorgommiin kun akka xumuramu godhuudhaan gahee guddaa waan qabdaniif jecha kabaja ispoortiif qabdaniif waan garsiistaniif jecha araddoota biraatiif ganda biraatiifis barumsa waan ta'uuf jecha kun jalqabaati. Kanatti aansuudhaan ispoortiileen adda addaa ganda kana keessatti akka godhamu gandi ganda nagayaa ta'uu ganda jaalalaa ta'uu namuu akka beeku akka mirkaneessuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada.
baay'ee galatoomfaadhu. Wanni kun filatamee fi tokkoffaa ilmaan qalloo imnaan afran qalloo warreen amma Dirree Dhawaa keessatti dhalatanii as keessatti guddatanii seenaa adda addaa warri dalagan ni jiranii. Kanaaf waan kanarraa waan ka'eef jennaan yaadannoo sanaatiif wanni magaalaa Dirree Dhawaa keessa godhame kaasatan magaalaa Dirree Dhawaa keessa immoo ganda duwwaa 8 wanni godhameef tokkoffaa ganda duwwaa 8 kun irra guddaa wanni jedhame maqaan ba'aa ture ganda yaa'iitti ganda akkasitti jedhamaa ture. Ganda yaa'ii kan taane ganda nagaa akka ta'e waan kanaas tokko mirkaneessuudhaan guddaan maaliif agarree akka ganda yaa'ii hin taane ganda nagaa akka ta'e agarree tokko kana mirkaneessuudhaa fi akkasumas immoo ilmaan afran qalloo keessatti immoo warri seenaa jajjabaa dalaganis ni jiranii. Kanaaf irra guddaan Dirree Dhawaa keessatti filatame amma fakkiitii yoo fudhannee jennee akka ulamaayotaatti akka sheekotiitti akka warra atileetitti warra hunda awusoo keessa warra jiran keessatti ilmaan afran qalloo waan adda akkasitti lafatti darbamee kan jedhamee bira kutamu miti. Kanaaf inshaallah yeroo bira taate kaanee harka wal qabannee waan kana galmaan ga'uudhaaf nuti abdii guddaa qabna. Meerraan dorgommii gaggeessan akka yaaddeettis ni jirta. Hedduu bareeda. Hedduu maaliif ka'umsa kun eegala malee xumuraa miti. Duuba eegammoo eegalatti maaliif tokkoffaa namni gammachuu qaba. Guyyaan hadhaa guyyaa boqonnaa isaati. Guyyaan inni silaa mana ciisee boqotee jedhurraa afran qalloo wanni jedhu kun isa kakkaasee kun isa yaachisee hirriba isaa dhiisee boqonnaa isaa dhiisee dhufee haala gaariitti dhufee daawwachuunsaa nutti muhaamlee nutti godha. Maaliif yoo hawaasan arganne waan yaadde kana waan kaayyeffate kana galmaan ga'uu hin dandeessu. Kophaan kee walitti deebitee bakkaan geessu. Maaliif ba'aa guddaa tokko fakkiidhaaf yoo si kennan karaa dheeraa deema yoo jette laatiin waan sana namaaf qooduu qabda bakka dheeraa bakka yaadde sana geessa. Yoommoo anumaan qofti hin baadhadhe immoo bakkaan ga'uu hin dandeessu. Kanaafuu hawaasni akkana ba'anii daawwachuun isaanii itti gammachuu godhachuun isaanii immoo hamlee nu kennee fuulduratti akka gaarii sochoonee waan kana galmaan geenyu nu fakkaasee hedduu gammachuu guddaa nutti dhaga'a. Kan ispoortii jaalatan xiqqaa fi guddaa wal irraa argannaa